Guyyaan balaaleffannaa malaammaltummaa mata duree dhaloota safuu fi naamusa gaariin ijaaruun badhaadhina hunda galeessaaf jedhuun marii paanaaliitiin magaalaa Naqqamteetti kabajameera. Ayyaanni kun Koomishinii Farra Malaammaltummaa Oromiyaa damee giddu galeessa lixaatiin kan qophaa'e yommuu ta'u, hooggansii fi hojjettoonni waajjira godina Wallagga Bahaa fi bulchiinsa magaalaa Naqqamtee akkasumas seektaroonni mootummaa dhimmisaa laallatuu fi kutaaleen hawaasaa garaagaraa hirmaataniiru. Hoogganaan Koomishinii Farra Malaammaltummaa Oromiyaa damee giddu galeessa lixaa obbo Fayyeeraa Abbashuu malaammaltummaan diina waloo keenya ta'uu hubatamee gamtaadhaan irratti qabsaa'uun akka danda'amuuf ayyaanni kun kabajamaa jira jedhanii qaama mootummaas ta'ee miti mootummaa akkasumas uummanni biyya keenyaa hundi diina waloo keenya kanarratti gamtaadhaan qabsaa'uun akka qabu dhaamaniiru. Malaammaltummaa yeroo kabaju akka biyyaatti yeroo 20 akka addunyaatti yeroo 21ffaa akka biyyaatti immoo yeroo 20ffaa akka naannoo Oromiyaatti yeroo 18ffaa fi akka naannoo keenyatti immoo yeroo 13ffaa waan kabajnuuf mata duree yookaan dhaadannoo dhaloota safuu fi naamusa gaarii ijaaruun badhaadhummaa hunda galeessaa jedhuun kabajaa jirra. Miidhaa malaammaltummaan hojimaanni badaa fi gaaga'umsa hawaasaaf dinagdeef siyaasaa waan fiduuf akka addunyaatti akka biyyaatti yaaddessa waan ta'eef malaammaltummaaf hojimaata badaa balaaleffachuun irratti qabsaa'uun barbaachisaa waan ta'eef dhaloonni safuuf naamusa gaarii horachuu fi badhaadhinaan dhaalchisuu waliin hojjechuun barbaachisaa waan ta'eef kanaafuu duulli qabsoo farra malaammaltummaa kan qaama tokko qofaa waan hin taaneef namni hunduu miidhaa malaammaltummaaf hojimaata badaa irratti gama hundaan qabsaa'uun irratti ejjennoo waloo qabaachuun dirqama ta'a. Haaluma kanaan qaamoleen gahee hundaa qaban hojimaata malaammaltummaa ittisuu irratti gahee isaanii akka ba'an dhaamsa dabarsaa ulfaadhaa galatoomaan jedha. Kantiibaan magaalaa Naqqamtee obbo Misgaanuu Tulluu sagantaa kanarratti argamuun ergaa dabarsaniin akka mootummaatti seektaroota dhibee malaammaltummaatiin saaxilamaa ta'an adda baasuun tarkaanfiin barsiisaa fudhachaa kan adeemamuu fi dhaloota hojimaata badaa balaaleffatu uumuudhaaf hawaasni hundumtuu gaheerraa eegamuu baachuu akka qabu dhaamaniiru. Hanni saba keenyaaf, uummata keenyaaf, sirna keenyaaf kaansarii akka inni ta'e dhaloota safuu Oromoon qabu kaleessa hanni baay'ee cigaasisaa ta'uusaa dhaloonni beekee irraa baratee nuuf hin malu cubbuudha yakkadha jenne hirmiidha jenne akka kabajnuuf hundi keenya warri gahee qabnu addana jirru immoo kan akka balaaleffannuuf hojiirra akka oolchinuuf imala qabsoo badhaadhinaa jalqabne badhaadhina mirkaneessuudhaaf kaanseriidha hanni malaammaltummaan sirna diigaa biyya diigaa saba miidhaa karaa jedhuun ilaalcha kana qabanne saba Oromootiif immoo warra biyya gaggeessinu warra baasirnaa ta'eef immoo baay'ee salphina guddaadha karaa jedhuun ilaallee kabajna jechuudha. So uummata akka kana onuun sadarkaa kanarraan nu ga'e nu barsiise beekumsa nu gonfachiise yeroo tajaajilamuu na bira dhufu nana tataanaan hirmiidha cubbuudha. Kanaafi waa'een hojimaata badaa keenya qofa miti dhaloota safuu beeku aadaa keenya kaleessaatti deebine dhaloota safuu beeku hanna malaammaltummaa kiraa sassaabdummaa balaaleffatu akkasii oomishuutu nurra jiraata. Hirmaattonni marii kanaas malaammaltummaa dhabamsiisuus ta'ee hir'isuuf namni muraasni qofaasaa malaammaltummaa balleessuu waan hin dandeenyeef diina waloo keenya kan ta'e irratti gamtaadhaan qabsaa'uun lammii hundarraa akka eegamu eeraniiru. Malaammaltummaa hambisuu keessattis gumaacha isaan irraa barbaadamu kan bahan ta'uu himan. Malaammaltummaan gufuu dinagdeetii farra misoomaadha. Uummanni keenya malaammaltummaa kana balaaleffachuudhaa fi hubannoo irratti argatee hundumtuu gahee isaa akka bahu warri tajaajilan uummata isaa tajaajilu farra malaammaltummaa kana hubachuudhaani malaammaltummaan gufuu ta'uu isaa hubatee farra dinagdee farra jireenyaa kan ta'uu isaa hubatee hundumtuu waan hojjetu irratti qulqullinaani haqa qabeessummaani akka inni hojjetu hubannoo akka inni argatu gochuudha. Kana balleessuu fi amma kabajanii dhiisuu qofatu hin ta'in gadi ba'anii hojiirra oolchuudha hundumtuu bakka jiru irratti hubannoo walii laatee inni itti gaafatamaa ta'e ofiisaaf qulqulluu yoo ta'e
qaama isa gajjallaa jirullee sirriitti gorsee waan ta'e itti bachuudhaaf waan barbaachisuuf hundumtuu kabajee galuu qofatu hin ta'in hojiirra oolchuutti barsiisuutti ofiisaafis hojiirra oolchuu uummata hundumaayyuu immoo gadi bahee hubannoo kennuufiitu irra jiraata jiru. Malaammaltummaa kan balaaleffannuuf ittiin hawaasni keenya akka hin miidhamne biyyi keenya akka ittiin hin quucarre guddinni dinagdeef guddinni hunda galeessi akka biyya keenya irratti ta'uuf kan nuyi balaaleffannu jechuudha. Malaammaltummaan guddina biyyaa miidha, dinagdee biyyaa miidha, siyaasa biyyaa miidha. Kallattii hundumaan hawaasa keenya guddaadha hanga xiqqaatti kan jiru waan miidhuuf kanaaf balaaleffanna jechuudha. Dhalooti gara fuulduraatti jiru biyya naga qabeessa, biyya guddate, biyya dagaage, barnoota qulqullina barnootaa eegame, fayyaa dhaabbilee fayyaa guddate argatee akka inni itti jiraatuuf yookiis akka inni itti fufinsaa qabaatu gochuu fi kan nuti mata duree nuti ittiin har'a ayyaana kana ayyaanef. Dhaloonni kun malaammaltummaa akka balaaleffatuuf kan barbaachisu tokko sammuu dhalootaa irratti hojjechuudha. Dursanii irratti hojii gurguddaa mariisisuu, haasofsiisuu, barsiisuu isa dursaati. Kana ogoone ofirraa kaanee jibba malaammaltummaa yoo dhala keenya agarsiisaa, mul'achiisaa, hubachiisaa deemne dhaloonni malaammaltummaa balaaleffachuu danda'a. Garuu ammas rakkoon kun warra farra malaammaltummaati jedhamee ilaalamuu qabu. Ola deemtonni dargaggoonni aadaa durii safuu uummanni Oromoo keessa jiru sana itti deebi'ee uummata utuu isan baratin barsiise haadha sabbata ishee irraa hiittee bor harkana qaba na gargaara jettee barsiiste abbaa ofii nan uffadha kopheetu naaf mala utuu hin jedhin miilla duwwaa deemee ilmoo isaa barsiifate kana deebi'ee akka inni sirriitti tajaajilu gochuudhaaf naamusa irratti xiyyeeffate safuu duudhaa ganamaa irratti xiyyeeffate mata dureen kun qophaa'ee akkasitti kabajamaa jira. Kanaaf dhaloonni egereen borii ola deemaan borii malaammaltummaan ola deemtota miidhaa dargaggoota miidhaa baratee akka inni hojii dhabu godhaa barnoota qulqullina dhabu akka inni godhaa yaalagaa akka inni dhabu godhaa. Kanaaf isa irra kanarratti qabsaa'ee barnoota qulqullina qabu argatee yaali fayyaa akka misoomni akka jiraatu godhee hojjetaa mootummaa hojii hojjeteen hawaasa isaa san baratiin isa barsiisee akka inni sirriitti tajaajilu gochuudhaaf qabsoo hundumaa gaafate jechaadha. Kanaaf dhaloota irratti ola deemaa irratti safuun aadaan Oromoo durii akka inni lafa qabatu dagaagu gochuudhaaf jechaadha. Sagantaa kanarrattis barattoota barnoota isaaniitiin qabxii olaanoo galmeessanii fi hojjettoota mootummaa tajaajila kennuuf amalaanis ta'e naamusaan fakkeenyummaa gaarii qaban badhaasni garaagaraa kennameefira.